Bari arguf garanu bal'ise yaanui ya wa irraanfachuuf yaanui ya wa irraanfachuuf yaanui Afidaf utalcho yergodaf miliki Kadde kutten baanef waayuudhaaf rasaasa Allaattiidhaaf kocho Qocaadhaaf dhagacha Kennaa maaltu dida jirra hunda baacha Kennaa maaltu dida jirra hunda baacha Jirra Kunar alay jirra Hayyee shama akkam jirtu baga jiraattan hundi keessan kaleessa viidiyoo tokko isinii waraabeen ture teknooloojii ammayyaa booddana kana live viidiyoo waraabuu dhiifnee addaan fagaannee jirra utuun seeviin godhin viidiyoon sun akka tasaa ta'ee badee kanaaf deegammaa waraabuudhaaf dhufe gama keessan garuu namoonni xiqqoo amma seenanitti sirba artist Hacaaluu Hundeessaa jirra ijiruun isin afeeraa sana booda walitti deebina. Mama kana mammo aksisa uumamni seera uumaa dabse raaji barakana raajaka erga buqqeen dhagaa dabse Mama kana mammo aksisa raaji barakana yaadama boolda keessa teesse boolda qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi shiranii garaaf qalbii kiyyafatanii Akkan sirraachituuf yaadani maal godhen an sirraachita si fudhen gincii koolixa si fudhen gulli soolixa si fudhen dadar koolixa si fudhen shaallaa koolixa si fudhen shukuuteelixa si fudhen sabbataalixa si fudhen awwadaalixa Shiranii isaa doorsisanii akkan sirraachituuf yaadanii maal godhen an sirraachita si fudhen ajjee koolixa si fudhen sarboo koolixa horaa koon silixa si fudhen naqqambeelixa si fudhen machaaraalixa Shashe kolita, si fudhen udar kolita, si fudhen bampich kolita, si fudhen nanjo kolita, si fudhen hammayalita. Jirra bullee barii arguuf garaanu bal'ise yaanui
yaa waa irraanfachuuf yaa waa irraanfachuuf yaa waa irraanfachuuf yaa nuyi 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 baay'inni rakkoodha furmaata mataansaa harreen baadiddee taate harree diida qambar sadii cabseet qotiyyoon gafarsa hammeennulee mataas injiraan ajjeesa hammeennulee mataas injiraan ajjeesa jirra 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 kun har'allee jirra namammoo aksisa uumamni seera uumaa dabse mul'ata deeminaan jedha dukkana tibse namammoo aksisa raajii bara kana yaadama boolla keessa teesse boolla qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi shiranii garaaf qalbii kiyya hatanii akkan sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa cita si fudheen meettaa koolixa si fudheen horroo koolixa si fudheen walii soolixa si fudheen ginniir koolixa si fudheen roobee koolixa si fudheen dhimman koolixa si fudheen sulultaalixa shiranii isaan doorsisanii akka sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa cita si fudheen dodolaa lixa si fudheen beekii koolixa si fudheen jadduu koolixa si fudheen maqii koolixa si fudheen gaaleessa lixa cuqqaalaa koolixa si fudheen gindoo koolixa dambi doolloo koonsi lixa si fudheen amboo koolixa si fudheen cillemoo lixa si fudheen finfinnee lixa si fudheen shaggar koolixa si fudheen oromiyaa lixa yabbaa kootiin si lixa si fudheen oromiyaa lixa yabbaa kootiin Artist Hacaaluu Hundeessaa Superstar Hacee hedduu galatoomi horii bulii walloon kee ergaa guddaa qaba ulfaadhu haroobu itti nuufuufi artistoonni Oromoo biyya keessa jiran gumaacha hedduu godhaa jirtu jabaadhaan isiniin jedha akkuma yeroo kaanis isinii wajjinan jira horaa bulaa nuuf jiraadha artistoonni isin goota keenya sagalee uummataa ta'uudhaan uummata Oromoo dammaqsuudhaan rakkoo jiru dararama jiru uummata biraan ga'uudhaan hojii isin hojjettan baay'ee nama boonsa daran cimaa deemaa jirtu waan ta'eef jabaadhaa akkuma kanatti itti fufaan isiniin jedha kaleessa viidiyoo waa'ee lama irratti naasee har'a sanuma irratti deebi'ee naasoo barbaada yaanni koonni tokkoffaan isuma saayitii 24 fi feesbuukii irraa na dhabamsiisanii turanii feesbuukii irratti immoo akkan deebi'uuf namoonni shoora guddaa taphatanii yeroodhuma sanatti anillee bakka sanatti argamuu baadhe akka koo ta'anii wanta kana bakkatti naa deebisan hiriyaa koo obboleessa koo naman baay'ee jaalladhuuf kabaju waggoota hedduudhaan wal beennu bu'aa bayii baay'ee keessa waliin dabarsine baatii asaffaa hedduu galateeffachuun barbaada akkasumas Dr. Solomoon Angaashee Dr. Heenok Gabbisaaf yaadasaa badhaasaa ulfaadhaa horaa bulaa
yeroo dhuma sana dirmannaa naa gootanii anallee bakka hin barbaadu jedhetti akkan deebi'ee feesbuukiitti deebi'u na gootanii tumsanaa ta'uu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Hayyoota akkasii qabaachuu kootti baay'een boona. Horanaaf bulaa. Egaa rafee kee gaafan irribaa ka'u feesbuukiin koo na jalaa cufame kan kana garuu immoo diina alaa miti. Namootuma afaan Oromoo haasa'anii namootuma dhiigaan Oromoo ta'anii garee ijaaramee jirutu jira. Gareen ijaaramee jiru kun maaliif akka inni Oromoo duwwaa irratti xiyyeeffate naaf hin galu. Nama Oromoo tokko namallee mirga feesbuukii keessas jiraachuu mirga waan hin fedhe maxxansuu haasa'uu nama danda'udha. Badii tokko hin qabu. Garuu maaliif akka isaan nama gurguran hin beeku. Utuu sila tokkummaa akkasii qabaattanii hoomaa akkasiitiin ijaaramtanii nama Oromoo irratti bobbaatan diina irratti bobbaatanii bilisummaan keenya har'an turre dur as gahaa ture. Garuu isin keessumaa Oromoo cabsuudha. Torbaniin namoota gurguraa jirtu. Namooti isin gurgurtan kun immoo eenyu akka ta'an argamaadhuma jira. Xiyyeeffannoon keessanis waanuma lama. Waan lama kunis yeroo isaatti dhuma gadi ba'aa isin iyyuu gadi ba'aa jirtu. Jarootuma feesbuukii irraa nama arrabsan na arrabsan maqaa adda addaa naa moggaasuudhaan piroofaayilii isaanii keessa galee gaafan ilaalu bakkuma tokkoo dhufan hundi isaanii. Egaa maal akkatti balleessin beeku rabbitu beeka. Abjuudhaanitu seexana na fakkaatutti dhufe ta'ee hin beeku uummata kana warra kana godhu. Egaa Waaqayyoon garuu qalbii isiniif haa kennu. Ani isinitti hin qabamu. Beekumsa isin qabdanis nama arrabsuun nama ugguruun kanuma waan ta'eef jabaadhaa itti fufa. Garuu wanti kun anaan na laaffisu. Yeroo hundumaa gaafa wanti tokko na qimmiidhu nan jabaadha. Qaanqee shawullee dhiiseen ture. Amma kinoo qaanqee shawutti deebi'eera. Bor tokko jedheen eegalaa keessummaa isiniif qabadheen dhufa. Torbaniin qaanqee shawutti hanfufaa jechuudha. Hojii hojjechaa jiraachuu kootu natti mul'ata. Gaafa akkas yeroo lammataa feesbuukiin irratti cufamee keessaanis alaanis dhufanii dhuma na arrabsaadhuma oolu warra hojii godhatan kana anaan dudduubatti nan deebisu. Sababiin isaa harki koo dhiigan qabu udduun koo madaanan qabu. Qulqulluudha. Nama Oromooti. Qulqullinaan freedom of speech fuuldura beenaasaa waanan itti amane waanan jaalladhu immoo nama fuuldura beehaasa'atudha. Icciitii harka lafaa dudduubaan hin qabu waan ta'eef yoomiyyuu uummata kootiif hojjechuu uummata kootiif sagalee ta'uu hin dhaabu haga lubbuun koo jirtutti. Kanaaf immoo dhaaba kamiirraa amantaa kamirraa ganda kamirraa nama kamirraa iyyaman hin barbaachisu. Uummata kootiif har'as boris iftaanis na arrabsitan na faarsitan ungurtan akka fedhe warra gootan ani ittuma fuufa anuma eenyummaa koo nama geeddaru hin jiru. Ulfaadha kanuman jedha waa'ee koo irratti. Nama immoo sirbaa jaamboo juuteen isin afeeree mata duree see lammaffataatti deebi'a. Tolaan farda bitee colleen taane malee odoo akka namaa silaa qaatabanne uumaan rabbii keenya sirnaaf gadaa qabna keeraaf seeraan bulla hamtuun goonee kalee cubbuu yaanne malee biyyoo biyya baa'oo fi yoo jiraan kootu duwwaan uffatu uumaan bulta waaqatti maaliif bakka waalaa dhabdeeyyatti. Biyyoo biyya baa'oo fi yoo jiraan kootu duwwaan uffatu uumaan bulta waaqatti maaliif bakka waalaa dhabdeeyyatti. Gegeera ruulaata jiruu deegaatana jirtu yaa jarana mal walii goonaree kamtuu meeqaan dabree rabbarraan nu ga'ee kiyya korommiin jillee akki garaan taane akki barraan ollee bulanii laalanii rabbiin lolanii jetteeree ataabooree ergalaaf tabbaal mattiin dabarree akkamittan callisaa teetu nu gahuuf deemti eegeree jetteeree ataabooree ergalaaf tabbaal mattiin dabarree akkamittan callisaa teetu nu gahuuf deemti eegeree. Hedduu galatoomi artisti Jaamboo wallee kee walaloo kee yeedaloo kee hundumaan isaa baay'ee namatti tola. Ulfaadhu jabaadhuun siin jedha. Mata dureen koo inni lammaffati waa'ee hiriira amma biyya keessaa ba'aa jirudha. Hiriirri amma biyya keessaa ba'aa jiru kana garee lama waan wal mormisiisaa jiru natti fakkaata.
Hiriirri kun immoo hiriirota amma wana Oromiyaa keessatti agarre keessaa hiriira guddaadha. Golaalee Oromiyaa hedduu keessatti bakka hedduutti magaalota hedduu keessatti ba'aa jira. Hiriirota durii alaabaan hin jirre alaabaa baatanii deemu. Poolisii naannoo Oromiyaa keessa makamee pirezidaantii naannoo Oromiyaa faarsaa ergaa baay'eetu keessa jira. Hiriirri kun anani yeroo akkasittiin suuraa isaa ilaaltu baay'ee namatti tola, baay'ee nama gammachiisa. Poolisiin Oromiyaa uummataa wajjin ta'uun, suuraa waliin ka'uun, alaabaa baatanii deemuun wantoota waggaa dheeraa hawwaa turedha. Uummatni Oromootii fi poolisoonni Oromiyaa akkasumas federaalli Oromoon federaala keessa jiraniif mootummaan naannoo Oromiyaatiif waggaa heddaadhaaf Oromoon ergaa daddabarsaa fi ture gara uummataatti akka isaan makamaniif. 2017 kana keessa mul'ati keenya gama ga'e. Kana keessatti immoo shoora guddaa kan taphatan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa egaa hooggansa fuuldura jiru jechuudha. Obbo Lammaa Magarsaan ammas irra deebisee galateeffachuun barbaada. Hojii guddaa hojjetan, hojii boonsaa hojjetan. Har'a poolisiin naannoo Oromiyaa gaachana uummata Oromoo ta'e uummata Oromootti makamee isa dur Oromootti dhukaasu dhiisee amma qawwee isaa gara diinaatti galagalchuun Oromoodhaaf golgaa ta'uun, Oromoodhaaf tumsa ta'uun, uummanni Oromoo akka duraaniitu poolisii irraan baqatiin poolisiitti siqee bobaa jala galee walii wajjin dhaabbatanii, walii wajjin taphatanii, walii wajjin aadaa isaanii ayyaaneffachuun kun hojiilee gurguddoo hojjetamaa jirudha. Kan akkuma viidiyoo yeroo darbesiniif waraabe deeggarsa guddaan godhaaf akkan jedhe har'as utuun hin qaanfatin, utuun ittiin saalfatin laphee koo dhiibeen jedhaa hojii mootummaan naannoo Oromiyaa godhaa jiru. Jijjiirama biyyattii keessatti godhaa jiru hedduu na boonsa, baay'ee natti tolas, baay'ee deeggaras. Kana jechuu fi dallaalaan anaaf isaan gidduu jiraachuun nan barbaachisu. Simaabaloon nan barbaachisu. Amma biyya guddanneef teknooloojii guddate keessa jirra waan ta'eef ergaa koo miidiyaa kamis nan barbaachisu karaa barbaadeen dabarfadhee tumsan isaaniif gochuu qabu. Haga bilisummaa Oromootti waan irraa barbaadamu gochuudhaaf dudduubatti hin deebi'u. Haa ta'u garuu hiriirri gidduu kana ba'aa jiru shira mootummaa naannoo Oromiyaa irratti godhama jedhamee namooti baay'een dubbatamaa ture, haasa'amaa jira. Hiriirri kun gama tokkoon hin mormama, gama tokkoon deeggaramaa jira. Ani lammanuu isaa keessa hin jiru. Lammanuu isaa keessa hin jiru. Warra balaaleffatus, warra haalaan faarsus keessa hin jiru. Of course Facebook irratti maxxansaan ture. Facebook irratti kan hin maxxansaa jiru ani yeroon Facebook irra dhufu profaayilii Facebook irratti dhiyaadhu akka sagalee uummataa ta'een dhiyaadha. An kan Oromooti. Namoota yeroo kootti gubee fidee interview godhee Abtaamuu Lamuu Qaanqee show jedhee kan uummata keessa Facebook keessa jiruu fi dhaaba siyaasaa kamiif garee qabadhee, ganda kamiif garee qabadhee, amantaa kamiif garee qabadhee, nama kamiin deeggaree kan balaaleffachuuf otoo hin taane akka sagalee uummataatti hin jiraadha. Kunis akkuma miidiyaan Oromoo gurguddoon godhaa jiran keessaa jechuudha. Kanaaf waan biyya keessatti ta'aa jiru, waan uummanni Oromoo godhaa jiru kana gammachuurraan kan ka'e maxxansaan ture. Uummanni Oromoo yeroo inni akkasittiin hiriira kanaan ba'ee poolisii naannoo Oromiyaa wajjin walaammatee alaabaa an itti tumamaa ture, alaabaan itti hidhamaa ture, alaabaan itti garafamaa ture, alaabaan itti ari'atamee biyya keessaa ba'u baatee Oromiyaa keessa naanna'u arguun hedduu na gammachiisa. Haa ta'u garuu alaabaa sana baatanii deemuun diinaaf saaxilamoo akka ta'e hundi keenya yoo ni beekna. Garuu alaabaa sana Oromiyaa keessatti gaafa argu harri guyyaan kan Oromootii guyyaa waliin dhufanii bilisummaaf booyanii guyyaan tokko numa dhufa Oromoo guyyaan alaabaa Finfinnee keessa dhaabbannu jedhee nuun waggaa 26 dura sirbitu fuula koo dura dhufe. Hiriira kana keessa diinatu itti gargaaramuudhaaf, diinatu keessa galuudhaaf jedhamee haasa'ama. Of course wanti diinni keessa hin galin hin jiru. Kun daa keessa galeera. Mootummaan wayyaanee dandeettii maallaqa waggoota 26 uummata cunqursaa kan ture waan Oromoon ijaarame hundumaa keessa harka galfachuudhaan Oromoo jeeqaa ture. Maskiida Oromoo keessa, chirchii Oromoo keessa, hiriira Oromoo keessa, maatii Oromoo keessa, afoosha Oromoo keessa, dhaaba Oromoo keessa wanti mootummaan Itoophiyaa keessa hin galin tokko hin jiru. Waan hundumaa keessa galee jira. Hiriirota waggoota darban, waggaa lamman darban hundaa keessas harki mootummaa Itoophiyaa yeroo itti hin galin hin jiru. Fakkeenya isiniif kaa'u
magaalaa Shaashimannee irratti tiraakteroonni hedduun yeroo gubate qabeenyi uummataa yeroo gubachaa ture akkasumas magaalaa Hamboo keessatti hoteelonni yommuu gubachaa ture yommuu waan baay'een ta'aa ture sana Oromootu godha miti. Diinatu keessa galee godhaa ture. Har'as diinni keessa galee godhaa jira. Kana shakkii tokko hin qabu. Waan Oromoo hundaa keessa akka diinni galu. Hiriira kana garuu biyya keessatti gaafa ta'u ani surraalee na bira dhufan akka sagalee uummataatti ilaaleen xiinxalee waan dhiiga qabu waan gubachaa jiru waan walajjeessan yoomiyyuu maxxansu. Waan garuu Oromoon alaabaa baatee Oromoon gammadee hiriira ba'ee qe'eetti nagaan gaafa galu gammadee maxxansa. Surraaleen ani maxxansu surraaleen biyya keessaa irratti argamanii ani maxxansu surraalota Oromoon hiriira ba'ee nagaan qe'eetti galaa turan nagaan galuunsaa sun na gammachiisee naan hin maxxansaa ture. Kana gaafan godhu Oromoo akka inni hiriiratti kakaasuuf miti. Kaasees hin beeku kaasuufis hin jiru. Namni ani kaasu hin jiru. Informationii garuu uummataan hin ga'a. Akka sagalee uummataatti. Oromiyaa bor ijaaramtu keessattis mirgi sagalee uummataa kabajamuu qaba. Waan fedhe maan ta'e. Akkuma har'a mootummaan wayyaanee sagalee uummataa ukkaamsu kana nuti sagalee uummataa ukkaamsina yoo ta'e jijjiiramni bor dhufuudhaaf jiru Oromoodhaaf abdii tokko hin qabu. Kanaaf namoonni yeroo surraalee kana maxxansu aartan keessaan natti barreessitan uummata kakaasuuf deemta uummata maal ta'uuf deemta naan jettan Oromoon abtaamuun jedheef hin ka'u. Oromoon aktivistiin jedheef hin ka'u. Oromoon dhaabni siyaasaa jedheef hin ka'u. Oromoon gaafa rakkinni isaatti dhaga'ame ka'a. Kana hunda keenyatti argaa jirra. Mootummaa wayyaanee har'a miti kan Oromiyaa irra ture waggaa 26 bulchaa ture. Waggaa 26 kana keessatti waggoota 3 as deemantu shaffisaan Oromoon lafaa ka'ee dide. Sababiin isaa saamamaa deema ajjeefamaa deema gaafa jala ga'utu didee ka'e. Oromoon gaafa funyaan isa ga'u gaafa nagaa jiru kan lafaa ka'u ani gaafa hin jedhu miti. Kanaaf namoonni natti aartan ani eenyuun aarsuudhaafis dhaaba siyaasaa kamiinis garee qabadhee nama kamiinis miidhuudhaaf dhaaba kamiinis miidhuudhaaf wanta kanan goone. Akkuma miidiyaan keenya guddaan fakkeenyaaf OMN gabaasaa turan anis gabaase akka miidiyaa tokkotti. Silaatuun yeroo qabaadheenis oduudhaan hin dabarsan ture oduun dabarsuu waan hin dandeenyeef surraalee biyya keessaa na qaqqabaa turan poostii gochaa ture. Kana gochuu kootti obbo Lammaan balaaleffachaa jira jechuu koo miti. Kana gochuu kootti shira mootummaa naannoo Oromiyaa irratti yaadaa jira jechuu koo miti. Sagalee uummataa waan ta'eef an godha. Al tokko tokko utuu hadhaa'us liqimsuun dirqama. Al tokko tokko utuun hin barbaadin waan an godhutu jira. Sababiin isaa sagalee uummataati. Waan natti dhufu hundumaan dabarsa miti. Bakki duraan itti argamaa ture tarii jalaa cufamee naan immoo torban darbe kana keessa hedduun na bira dhufaa ture. Ilaaleen barreeffama dhufus dubbisee nama tuqaa dhaaba tuqaa jedhee maxxansa. Surraalee feesbuukii irraa na guduu danda'antu jira. Surraalee immoo namoota bakka miira adda addaa keessa galchuu danda'utu jira. Kan hundumaas ilaaleen sheerii godha. Itti gaafatamummaa isaa sana fudhadheen sheerii godha. Maqaa namootaa gaafan jalatti barreessee VIA jedhee gaafan barreessu sun yaada namootaati. Yaada immoo akkasitti maqaan isaanii biyya keessaa irratti barreeffamuu hin barbaanne natti ergan immoo responsibilitii isaa fudhadheen godha. Waan natti dhufu hundumaan godhu. Harka 100 keessaan 50 godha. Ilaaleen gulaaleen godha. Waan nama jeequs hin godhu. Waan nama miira namaa waan biraa keessa kaa'us hin godhu. Kana gochuu kootti waan amma godhamaa jiru kan jijjiirama biyya keessaa godhamaa jiru kan dura dhaabbachuu koo miti. Kun wanta Oromoon waggaa hedduuf hawaa turedha. Jijjiirama har'a gareen tiimiin obbo Lammaa Magarsaa fa'aa godhaa jiran kun waan Oromoon waggaa hedduudhaaf jilbeenfatee waaqatti kadhachaa turedha. An akkaataan itti amanu akkuma Waaqayyoon saba Israa'el gabroomee fi manuma Fariyoon keessaa Musee kaasee gabrummaa jalaa baase obbo Lammaa Magarsaa fa'aas mootummaadhuma sana keessaa kaasee uummata Oromoo gara bilisummaatti fida waan jedhuun amana. Abdii kun amantaa kooti. Kun immoo ta'a. Ta'uufis immoo jira. Argaa immoo jira. Viidiyoolee waggoota darbanii irratti qoqoosaa ture suni viidiyoon suni har'a waan isaan ta'an kana akkan hawaa ture natti mul'isaa ture. Ta'ammoo jira. Kanaafi
boris har'as sagalee uummataa ta'e waan uummata Oromootiif ta'u sagalee uummanni biyya keessa irratti argatan dabarsuudhaaf ani qophiidha. Kana gaafan godhu eenyuun iyyuu miidhuuf miti. Garee kamiin qabadhee garee kam irratti bobba'uufis miti. Kan akkanaa bartan hin barbaada utuu wal hubannee gaariidha. Jechoota adda addaatiin wal tuquurra dallaala OPDOodhaaf Oromoo gidduu taatanii obbo Lammaa gidduu faa taatanii warri waa deddeemsuu barbaadan amma sana bira dabarree jirra. Simaa baloon nun barbaachisu. Obbo Lammaan Magarsaa afaan keenya hin dhaga'u akka gaariitti. Obbo Addisuu Unfaan afaan keenya hin dhaga'u akka gaariitti. Dr. Abiyyi Unfaan hin dhaga'u. Kanaaf simaa baloo warra gidduu deemanii fi nun barbaachisu. Sun hafeera simaa baloo nama hin jiru. Kanaaf jabaadhaan isiniin jedha mootummaan naannoo Oromiyaa waan godhaa jirtan hundumaatti akkuma Neewaa Garba isiniin jedhe jabaadhaan uummata Oromootiif hojjechuudhaaf dudduubatti hin deebiina. Fuulduratti malee of duuban ilaalina. Ulfaadhaa waan na dhageessaniif yaadni koo kun isiniif ta'e share ulfaadhaa. Muuziqaa kanaan nagaatti isiniin jedha. Salphiftuu jara hattuu. Ya walala walalitu tibasi ya dembaritu. 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 Ya rada garre masentu gana nabduri manfutu yokan nalte sanyintatu yokan kote gumbingutu ya rada tirada garre yokan lefonya ne marre ya walala walalitu tibasi ya dembaritu. Ada bajiga ya bashatu dirti gajechu barte firagan sabantatu. Ada bajiga ya bashatu dirti gajechu barte firagan sabantatu. Ada bajiga ya bashatu dirti gajechu barte firagan sabantatu. Ada bajiga ya bashatu dirti gajechu barte firagan sabantatu. Malo ya baye malo ya buko bekta kangarako sitti abdachuko walirratti duuna gallis walumani jaalalti qixxeedha maali adarani jaarsi loon hin eegu dhimma marrachiisa ambara namooji sinna kakachiisa yabaate jarree walitti kaate yabaate dubbititti jabaate Egabe nungala aningaltu sinangal michayo gal mishagar yadi gal mishagari tiyadamme Ya walala walalitu tibasi ya dembaritu. 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 Yona sumaga dilalu gange madfi kumayati yonsi jede dube mali boke nilena majefti yomu siladu tinolu sende loladi injilu. Ya walala walalitu tibasi ya dembaritu. Adawasane ya mulatu daksisi sanyi kenya sila baranambatu. Adawasane ya mulatu daksisi sanyi kenya sila baranambatu. Adawasane ya mulatu daksisi sanyi kenya sila baranambatu. Adawasane ya mulatu daksisi sanyi kenya sila baranambatu.
amma yaa marito maalo yaa marito kee galli fagaate nattis korrammaate wattu baale buuna kaamiyooni daani beenu shaggar baana kaamiyooni daani nu waddaan hin baanu salphuma dubbiini jarri maal odeessa raadiyooni daani yaa caalii dubbii tanatti ilaali yaa suute sanyii qallaba goote egaa benungalla nanin galtuu sinangal mucayyoo galmi shaggar yaadii galmi shaggarii tiyyadan egaa benungalla nanin galtuu sinangal mucayyoo galmi shaggar yaadii galmi shaggarii tiyyadan Aya Studio.